haga quraana barattuuf shaashii kana ofirra kaa'achuun xiqqoo si yellaasisuure shaashii kana gaafa kaawwadhu ofirra waan tokko na yellaasisu naan waan tokko iyyuu nallee yaasisu akka jaa'ibaatti natti tola malee maaf na yellaasisa na hubachiisi mee waa'ee islaamummaa anamma yoon du'aan booddee jannata galamuun galu mee na hubachiisi lakki na yellaasisu naan natti tola malee baay'ee natti bareeda malee na yellaasisu asumaayyuu siinse yellaasisa moo amantiin kee ani waa'ee shaashiin siin jedhe bar waa'ee shaashii amma ofirra keetti yaa dubartiidha shaashii kan kaa'u kun shaashii miti bar maalatiyyuu qabda amatiyyuun godhatta kun ikkoo shaashii miti amo amma simmeetiin natti naasa'ini awwanni invite si godheefi ya no situ simmetiidha situ natti dhufaa jira bare jechuun gaaffii hin gaafatamne hin gaafatiin kamaal gochina gaafattani anamma kun na bira jira takka jedhe gurbaa ilaame baay'ee namatti tola ilaame as laalme ani immoo kanatu na bira jira as laalime qoy dura as laali rakka laal kana an kana dubbiseeti dhagaye ani immoo kanarraan gaaffii si gaafadhe kanatu na bira jira kana dubbisee as waan dubbise kana keessaa ammoo abdiin dhabee jireenya keessaa dhabeeni keessaa deeme beekta kanarraa si gaafadhe ani immoo kanatu na bira jira na bira immoo yoo deebii qabaatteef yoo asirraa deebii qabaatteef deebii naa deebista deebisii deebisuun salphama jedhe amoo kiyya imoo keessatti hogguu raajaa turte sana sobaa turte yeroo sana waaqayyo sitti dubbataan turre akkanumaan ijoollee nyaataa turte yeroo sana sitti waaqayyo dubbata jira amma gaafate teessu akkamee sitti dubbataara waaqayyo maal jedhe sitti dubbataara mee waaqayyo sitti dubbataara natti hime lakki kana dhiisi ambarsiisaa wangeelaati ambarsiisaa wangeelaati ati maarree anis barsiisaa wangeelaati simba aniyyuu si barsiisuu nan danda'a baay'isuu aizo dhugaadha garuu imoo keessatti waaqayyo natti dubbata wagguu jettu waaqayyo sitti dubbataan turre sobaa turte gurbaa imoo keessatti waaqayyoon dubbata kan jedhu ragaa jira moo macaafarra akkamisaa akka keessatti jedhu waaqayyoon jedhu ati maaf achitti sobaa bira darbi imoo keessa bakka kanaafuu dhiisiiti bira darbi dhiisoo hattuun qabadhe waan ta'eef bakka dhiisii bira darbe waa'ee imoo dhiisii hatama bakka maaliif ennaa waa'ee imoo dhiisii bakka dhiisu dubbataa ture moo waaqayyo bakka sanatti halkan guutuu ijoolletti gaafa raajaa turte sana waaqayyo sitti dubbataa ture immoo inkijibde jedhiiti gara wangeelatti darbina yalla macaafumate baattota soba si barsiisa beektamini kanaafu sobaa turte achitti kanaafu gaaffii kana nan gaafatii walumaa galatti siniin kabajaa gaaffii akkasii nan gaafatii dhiifama wajjin ati illee namaa jechuun jaalatu Aizo baay'ee kabajuu waan birootim iddoo sanatti waaqayyo gooftaan sitti dubbataa ture moo dubbataan ture waaqayyo gooftaan kun isa kam inni hin beeku seexana jalaan bahee halkan guutuu teessiseetiin ijoolleetti sossobee fafakkeessaa birriirraa nyaachaan ture jedhiiti adda baasee amma gara wangeelatti deebina isna qulqulleessi amma bakka xumureera isa kanaaf gaafatamee deebisu hunda deebisee xumureera isa kanaaf nan gaafatiin bakka arrasi argadhe bakka asiin galle taanaa warra isaanii galee na gaafachaa turan deemtanii gaafachuu dandeessu sammoo Wama rakkoon qabu maalan illee namumaami maal sammuun koo xiqqoo waa fudhata obboleessa kee iddoo sanatti waaqayyo sitti dubbataa ture moo sitti dubbataan ture waaqayyo guyyaa kam namatti dubbate bara kam namatti dubbate eessatti namatti dubbate waaqayyo ni namattan dubbadha kana booda mul'atan namatti makan jedhu ragaa jira moo akkam
Anbar macaafa keessa seen isin hin jenne waa'ee macaafa ganaa wal gaafanna waa'ee quraanas ganaa wal gaafanna ati imoo keessatti gaafa tokko caaltuu waamtee maqaa ishee caammaa isiitti himtee birrii irraa fudhataa turte gaafa kaan faaxumatti darbitee intini jedhaa turte yeroo sana waaqayyumatti sitti ani maqaas waamee caaltuu jedhamta faaxumaa jedhamta abeluu jedhamta jedhee namatti dubbadheen beeku kun jecha dogoggoraa si biraa maddeedha. Isa kana kan gochaa jiranii dhaggeeffadhu sittan hima obbo Abdoo kana kan gochaa jiru warra amma dhaggeeffadhu ka lakkoomsa quxurii walii laattanii gaafa raajiin tokko waldaa keessan dhufu lakkoomsa quxurii isaa qabeenya namni sun achi keessaa qabu maatii isaanii Ameerikaatti ijoollee qabatee ijoollee isaanii hundatti lakkooftanii raajiin dhufe achitti soba raajee gala kanumaa waldaa taatetti. Sirrii jette warra akkasiis waldaa keessaa calaalaa jirra. Amma ati garuu personally Amoon yookaan Amaanu'eel kan jiraachaa jiru isaanii barsiif dabalatee inni faccara lama eenyutu eenyuun calala paasterii warra qoy obboleessa paasterii warra pheenxee keessa kan turte imoo keessatti raajaa kan turte waaqayyotu sitti dubbate moo in sobaa turte ishiin qulqulleessa raajii raajatamu braazer imoo keessatti raajiin eessatti raajama wanda chirchiidhuma keessatti raajamaa jira. Ati maaf imoo keessatti sobaa turte ree ati maaf ijoollee keessatti raajamu bakka raajamu yeroo sanatti dhugaa waan hin daangalleef dubbachaan ture finished. Maal dubbachaa turte waan dubbachaa turte sanas miti maal dubbatte bakka xumuree maal xumurte araa hojii xumurreeti warra bakka xumuree ani kiristaana tokko lamaan dhufti gaaffii kana na gaafattu hundumaaf deebisaan oolu kanaafan ifamu. Ani qoyyo na hojii yoom xumurte aan baay'ee wayi dhugaa dubbachuuf amoo koo jilba koo waan hin taaneef waa'ee keessa kaasee dubbachuun barbaadu gara biroottis immoo waan tokko kaasee dubbachuu hin danda'u sababiin isaa achis wangeelan beektu raajaa turte raajummaan kan kee ammoo raajii sirriin turre sobaa turte ijoollee nyaataa turte warra achi akka kan kee achi keessa imoo keessa taa'ee raajaa ture sanaa fi dhaamsi ati dhaamtu maalidha? Nama akka kan kee anillee sobaa ture kana booddee warra imoo keessa dabalatee chirchii kam keessa iyyuu kan jedhaniif dhaamsan dhaabu. Karaan tokkichi karaa islaamummaa qofaadha. Amantii dhugaan isa qofaadha. Yesuusin sagaduun karaa sirrii Yesuusinaaf sagadaan jenne ani isan si gaafadha. Isa booddee natti himtaa qoy. Waa'ee sana osoo hin ta'ini. Miyuutii na gootenis miyuutii si godheera. Miyuutii na godhe bitanis miyuutiin godha. Ammayyuu sobaa jiraniif dhaamsa qabdu dubbadhu. Yalla. Xumureen jira. Maal xumurta dubbadhu. Dhaamsa dhaamsa. Xumureen jira gaaffii naa deebista. Maatewos 15:9 irratti ana waaqessuun isaanii akkasumaanidha jedha Yesuus. Gaaffii kana naa deebisi. Dura kan kee xumuradhu ani nama sobduun ture. Raajee xumureera bakka finish de godheera dhiifama naaf godhe sinin kabajaa dhiifama naaf godha fiteen jira. Maatewos mana kiristaanaa keessa ana waaqessuun isaanii akkasumaanii jedhe Yesuus Kiristoos. Maaliif akkan jedhe silmumaa waaqeffachaa jirta? Gaashii ati barbaadi ilaan. Min taaci barabbiraalle. Kanin siin jechuu jiru. Anki jibaa ture. Beelli waan na qabatee fi muudii itti waan nyaadhu naa galee. Kanaafuu sobeetii ijoollee kiristaanaa nama raajii fakkaadhee nyaachaa ture jedhiiti isa amma ragaa naa bahe achi booddee waa'ee Maatiyos dubbanna. Kan baree kiristaana nyaachaa jiru fakkeessuudhaan isini malee ana miti. Manyaanne kun wangeela barsiisa. Namni afur dafqee dafqa kootti xuruurfadheen agabuu oolee buleen tajaajilaa ture si galeera. Akka kee kana waldaa keessa gurgurtanii taa'an ture. Waldaa inni keessi dhagee gaafate. Waldaa inni keessi fuudhee gooroo safaraa gadiitii gooroo safaraa paasterii eebbaadhaan saanitti bilbiliiti. Gurbaa Amaanu'eel emmi keessiin hin beeknuu naan jette. Emmi keessiin gurbattiin sobduudha karaarra turte. Emmi keessiin wanni jedhanii gurbatte.